سأنامني نجا نجا سي نجا نجا. فيا قبضو أكم نجا فيا جبتو نجوما نجا بقى نجا جبتو. جراتنا كم هيا إيركو أرجيتي إركو أسي أسكت جرا مئة نجلا ركتي برشما كو فنم بديسا إركو أسين جرو كونو أجرا أرجان جرتو أد أنا أركان إركو أنا أنا واري أركان أنا واري أرجيتي إيه إركو نجلا فورا ركتي إسي سوداتي نفكات ماري ما فورا ركتري أبا فرامي أنسي كوبي غوتو نودو بسمه أيه abacada efagaha ijakala mana opa karasata uvawayataza نفيسة ما دبس abacada efagaha ijakala mana opa rasata إلكا دبس مه abacada efaga haija kalamana opaka rasata uva watayaza فتيا ya ما دبس abacada efaga haija kalama na opaka rasata uva watayaza توتا رتيبي مه abacada efaga haija kalama na opaka rasata uva watayaza رادي مه دبس abacada efaga haija na opaka rasata uva watayaza مه إنه كنا جد أبجدا إفجا أيجا كلام نأوبا كراساتا وباواتا يازا إنه Anjedhu. أكسوتا جد نمني سوتا يو راسني دي Jedhu. بيعمل أنا Jedhu. Abajada ifaga aija kalama na opa karasata uvawata yaza osameje abacada efaga haija kalamana opaka rasata uvawata yaza haye abba fira Ya. ube da fana romo hagam Walumaa galammoo 26. haye Nafisa Yeah. ubeen dubbachiiftuun hagam Shan. eenyuun fa'a A, E,
I, O, U. Aye. Fatia. Ya. Qubeen dubbachiiftuun eenyu faame maqaan ayin. E, I, O, U. Aye. Zamu. Ha. Qubeen dheeraa yoo maal goone dheerata? Yoo Maal jette? dubbachiistuu lamatti go'anii. Yoo dubbachiiftuu lamaatti goone dheerataa jecha. Hayyee. Faatuma. Ha. Qubeen gabaabaan dubbachiiftu meeqa qaba? Tokko. Tokko qaba. Kuulitti. Sagaleen dheeraa yoo maal ta'e dheerata? Dubbachiiftuu meeqaani? Lama jira. Dubbachiiftuu gosa tokko lamaa yoo barreeffame dheerata. Hayyee. Qubeen dubbifamaan yoo eenyu waliin dabalame dubbata. Eenyu naa deebisa. Yoo dubbachiiftu waliin dabalame. Yoo dubbachiiftuu waliin dabalame dubbata. Dubbifamaan yoo dubbachiiftuun bira hin jirre sagalee qabaa? Hin qabu. Hin qabu. Maaliifi adda fiitii waan dubbachuu hin dandeenyeef. Dhageettee? Hayyee. Sagalee jechuun maali? Kaalid Seifuu. Sagalee jechuun maali? Sagalee jechuun maali? Fi dubbachiiftuu waliin. Dubbifamaa fi dubbachiiftuu yoo dhufte sagalee ta'anii sagalee nuuf kennan. Sagalee jechuun waan jechaanillee dhageenyu, gurraanillee dhageenyu, afaaninillee ittiin dubbachuu dandeenyu jechuudha. Hayyee. Nafisa. Nafisa. Sagalee yoo dhufan maal ta'an? An himu? Sagalee mataan. Sagaleen ta'an hayyee. Abbaa firaa sagalee yoo dhufan maal ta'an? Hin dheeratan. Obsanii tiyya. Obsee. Sagalee yoo dhufan maal ta'an obseetii? Maal jettanii? Sagalee yoo dhufan maal ta'an? Jecha ta'a. Jecha. Jecha ta'a. Maa jalaa fudhattaarree jecha ta'an. Sagalee yoo dhufan jecha ta'a. Fakkeenyaaf kun baa kun ammoo naa yoo ta'e naa baay'ee yoo dhufan maal ta'an? Nafa. Banaa ta'an hayyee. Bareeda fixanne barsiisa. Hayyee itti deebinu bakka kamitti deebina irra baay'isi gahee mire? Irra baay'isi gahee. Hayyee. Kuni qubee bira dabarree jirra dubbiftanii jirtanii namni gariin odoo ijaan hin laalinuu dubbiftanii bareeda. Qubee jalatti ka jiru kanneen illee warri isa kana sagaleessuu dadhabdan irra deddeebi'aati. Xaa ka jedhu kan odoo laalle biran tarinaa yeroo maraa ka itti aanu qubee dacha'aati. Qubeen dacha'aa chaa, dhaa, nyaa, shaa, phaa, tsaa. Wanni qubee dacha'aa jenneef qubee lamatu walitti deebi'ee akka qubeen lamaa walitti deebitee akka qubee takkaatitti dubbatti jechuudha. Sagalee miti kana jechuun sagalee jechuu hin ta'in akkuma qubeetitti lakkoofna. Achi dubbachiiftuu jettani dubbachiiftuun ka dubbifamaan akka dubbatu godhu jechuudha. Dubbifamatti yoo dabalame sagalee tokko ta'uu danda'a jechuudha. A, E, I, O, U kun dubbachiiftuu jennaan isatu waa maraa tolchaa isatu waa maraa akka dubbatu godha jechuudha. Dubbachiiftuu wanni maqaa isaa laala. Maaliif dubbachiiftuu? Ka waa dubbachiisu ka waa akka wanni tokko dubbatu ka godhu. Kuni dubbifamaadha. Dubbachiiftuu malee sagalee hin qabu jennee jirra. Dubbifamaan dubbachiiftuu malee sagalee hin qabu. Dubbifamaan dubbachiiftuun shanii keessaa baatee jirti. Dubbachiiftuun shanii A, E, I, O, U keessa hin jirtu jechuudha. Kun dubbifamaadha.
yoo dubbachiiftuun itti dabalame sagalee ta'a jechuudha. Asitti ammootu marrinuu waliin jira. 32 waliin jira. Qubee afaan Oromoo dubbachiiftuun ni jira. Dubbifamaan keessa jira. Qubeen dachaa keessa jira. Martinuu hin jira. Walitti yoo dacha'e 32 ni taati jechuudha. Qubeen kun baay'inni. Itti aansine ammootu sagalee jennee jirra. Sagaleen jennu tun sagalee gabaabdu tunniin ta argitan kun marti sagalee gabaabduudha. Sagalee gabaabduu wanni jenneef dubbifamaa tokko qaba, dubbachiiftuu tokko qaba. Sagaleen kun ka argitan kun marti sagalee gabaabdu. Sagalee gabaabaan yoo dheeressine ammoo maal goona? Yoo sagalee gabaabaa kana dheeressine dubbachiiftuu hagam goona jettan? Namni sagalee ol fuudhee dubbatu jira? Mee Zamuu Umar eenyu? Baa kana yoo dheerate maal ta'a? Baa. Akkas ta'a jechuudha. Fakkeenyumaaf nama biraa kam itti aanu irratti ilaalla. Kunillee isuma gabaabaa jechuudha. Kanatti aanee amma dheeraadha jechuudha kun. Kuni sagalee dheera akkuma jirutti. Kunoo dubbachiiftuu lama yoo qabaate, dubbachiiftuu gosa tokko lama yoo qabaate, sagaleen kun dheeraa jechuudha. Akkuma argitan baa, bee, bii, boo, buu jedha. Caallee akkasuma, chaallee akkasuma. Marrinuu waliin kama jechuudha. Chaa, chee, chii, choo, chuu. Asitti daa, dee, dii, doo, duu jedha. Asi ammoo dhaa jedha. Dhaa, dhee, dhii, doo, duu. Maruu qubee kadachaallee yoo ta'e akkasuma ni dheerata ni gabaabata jechuudha. Asitti akkuma argitan gabaabaan yoo dheeratu akkam akka ta'u isinitti agarsiisa jechuudha. Baa, bee, bii, boo, buu kan jedhu kun yoo dheeratu baa, bee, bii, boo, buu. Kanaan duraan barreeffattanii qabdanii irra deddeebi'aa ilaalaa. Yoo san jecha ijaaruun isin hin dhibuu jecha akka feetanitti dubbisuu dandeettan jechuudha. Kunillee harkaa qabdan isin bira jira. Irratti yeroo fudhannee dubbannee isin bira dabarree jirra akkasitti. Kunillee isuma jechuudha. Chaa, chaa, ka qubee dachaatu fakkeenyaaf. Chee, chee, chaa, chii, chii, choo, choo, chuu, chuu. Akkasumaan haga zaa dhumata jechuudha. Asitti illee qubee akka ergisaa yookiin yeroo garii itti fayyadamnu jechuudha. Kunin ka akka vaa, zaa, tsaa kanneen waan garagaraatiif itti fayyadamna jechuudha. Waan akka zuum, vaan, volvo, zaara, TV, vuu, zamzam, zamzam, Zaambiyaa, Zimbaabuwee waan kanneen itti fayyadamuuf nu fayyaddii jechuudha. Garuu maqaa Oromoo keessatti yoo maqaa itti baafanne malee akka zaara, zamzam ka jedhu kanneen itti baafanne malee akka maqaa malee zarihuun, tsadaalee, tsahaay, tsaggaayee kanneen itti fayyadamuun nu gargaara jechuudha. Isallee barattanii bira dabartaniirtan. Bakka duratti sagalee maal ta'a jedhanii isin gaafatan. Deebiftaniirtani garuu sagaleen gabaabaan jechuma gabaabaa ta'a. Sagaleen gabaabaan lamaan wali yoo edaane akkuma herrega yoo wali edaane kaa fi naa walitti maal ta'a? Kana ta'a. Kana. Muu fi kaa maal ta'a? Muka ta'a. Mee obsaan. Kuni maal jedha? Soba. No, kuni. So. Kuni qofti soo jedha. Kunoo. Ba. Kunniin maali amma isaan jarri kunniin lamaan maali? Soba. Jecha naa himin jenne maal jennee waamnaan dubbifamaa tokkoo fi dubbachiiftuu tokko kana maal jennaan? Jecha. Namni biraa kana himu jira? Sagalee gabaabaa. Sagalee gabaabaa. Kunillee sagalee gabaabaa. Sagalee jecha ta'a.
san sirrii jettee jirta. Kanaafuu kunniin sagalee jechuun dagatina. Sagalee gabaabdu garanallee sagalee. Sagalee tana bira maaltu jira? Faatiha. Sagaleen yaa sagaleen kunin amma sagaleen kun maal jedha? maa Kunoo naa maal jedha walitti? mana Manni maali? Sagalee moo jecha maali? ka keessa jiraatan. Naa gale suni sirriidha. Amma maan sagalee naa sagalee. Sagaleef sagalee maal ta'e? Jecha. Jecha ta'e. Kunniin jecha jechuudha. Kunniin ka argitan kana, muka, soba, mana, luka, luba, tika, bite, fixe, cire, bade. Sagaleen xixiqqoon gabaabduun tunniin walitti deebitee jecha gabaabaa ta'e jechuudha. Kanneen maraa akkasumatti ka jecha dheeraallee akkasumatti deemna. Hin dhageettu? Qananii? Ayya dureetti hin dhageetta? Kuni maalidha? Jechi kunin jecha akkamiiti? Jechoota dheeraa. Dheeraadha. Maal jedhe? Dubbisimee maal jedha? Baana. Baana. Ayye. Maaltu dheeresse? Akka dheeraa ta'u maaltu godha? Dubbachiiftu. Dubbachiiftu. Kuni jecha dheeraa jechuudha. Jechi dheeraan sagalee Sagalee dheeraa. sagalee akkamiirraa hojjetame? Sagalee dheeraa. Sagalee dheeraa sii galeera baay'ee gaarii. Ayye. Faaxumaa. Faaxumaa. Yaa. Kana dubbiftaa jecha kana? Beenaa. Beenaa. Ayye. Beenaan jecha dheeraa moo jecha gabaabaa? Jecha dheeraa. Jecha dheeraa. Baay'ee gaariidha. Ayye. Kuni jechi garan amma arginu kun dheeraa martinuu. Raadiyaa. Raadiyaa. Yaa. Jechoonni asirra argitu kun martinuu dheeraa. Maaltu dheeresse? Sagalee gabaabduu irraa ijaarame moo sagalee dheertuu irraa ijaarame? Sagalee dheeraa. Sagalee dheeraa irraa ijaarame. Kanaafuu jechi kun jecha maaliiti? Fayyaaddaa argitan barsiisa argitan warra baratu warra qaqisee taa'ee baratu warra hin baranne dubbii amma adda baafatan ilaali. Hagammaa isin sagalee dheeraa jettanii itti himaa turtan. Sagalee dheeraa maaltu dheeressa jennaan jechatu dheera dubbachiisu dheeressa jettanii amma agartan karaa akka deemsu dadhabdee jecha dheeraa kanaan jecha gabaaba jettu. Garaagarummaan jecha dheeraatii fi garaagarummaan jecha gabaabaatu maal akka ta'e warri qalbiin baratu akkanatti deebisa akka kuulitti ifaatti. Warri ammoo cadhisee oliigaa uttaalu warri cadhisee waan biraa laalu akkanatti hin deebifne ragaan kana sirrii gootan barsiisaa ulfaadha galatooma. Mee irruma deebi'aa isima amma jette kana hani sagaleen maaliif akka dheerateef akka gabaabate mee gaafadhaa. Mee gaafadhaan akkasumaan qalbiin ni jaan hin laalleef. Mee si gaafadhaan mallee raadiyaa. Kuniin ka ammaan irratti qabe kan argitaa? Mee kuni ka jalqabaa maal jedha kun? Jalqabni kun sagaleen tuni maal jetti? Luu. Sagaleen garanaa hoo? Ayye. Sagaleen lamaa kun waliyyoo deebi akkam dubbisime? Sagalee kee ol fuudhu. Lukuu. Lookoo. Lookoon jecha dheeraa moo jecha gabaabaa? Dheeraa hin shakkin jecha dheeraa. Maaliif maaltu dheeresse? Dubbifama lama lama. Dubbifama itti dabalama. Dubbifama dheeresse moo dubbachiistutu dheeresse? Ittiin bareera bira kutaa isii amma mee argine isin nama bira dhaqaame. Dubbifamaan akka itti dheeratu wallaale. Dubbachiiftu dheeresse. Dubbachiiftutu dheeresse. Dubbifamaan tokko dubbachiiftuun lama taanaan. Meera deebi'aa dubbachiiftuu gaafadhaame isin san dubbachiiftuun eenyuun fa'aa jedhaa gaafadhaame. Beektaa gaafii biraa keessa itti deebi'uu wayyaa isuma tokko isiirra deebi'uun mishaa miti. Ayyee beenaa beekuu Ammallee namaatiif gaarii miti. Sirri. Irko. Irko. Yaa jetti. Yaa. Ayyee
Irko kuni maal jedha? Laafaa. Laafaa jedha ayyee. Sagalee jecha moo sagalee kun amma laafaa ka jedhu jecha moo sagalee? Jecha. Jecha akkamiiti? Dheera moo gabaaba? Dheera. Maaliif dheerate? Maaltu dheeresse? Lama. Laafaa. Ayyee lama sun sun maal jennaan? Maali isiin lama? Dubbachiiftu. Akkas sirriidha. Yaada. Ayyee amma bira odoo hin dabrin nama tokkocha hin gaafadhaa. Namni kun firaan booni seeraan naa dubbisimee jecha kan. Taataa. Taataa. Xaaxaa jette moo xaaxaa jette? Taataa. Xaaxaa. Dheera moo gabaaba? Dheera. Dheera. Maaltu dheeressa? Lamaa. Ayyee lamaa maal dubbifama moo dubbachiiftu? Natti hin gahu. Dubbachiiftu. Akkas hin gayaa. Dheeraa waan dheeresse argitan qubeen gosa tokko dubbachiiftuun gosa tokko lama wal bira yoo jiraatan sagaleen sun hin dheerata. Sagaleen dheeraa lamaa walitti yoo deebi'e jecha dheeraa ta'a. Isin gadaa ufafoo namni gariin ufafoo yoo fiinnellee womaa rakkoo qabu garuu ufafoo fiiguun nu miidha. Irra deebi'atta dugda duuba nu hafti yoo kana fixannee kaane waa dubbisuun isin hin dhibu lamu ka ufafoo jiru salphaadha. Ayyuubiin faallee Kaalidii lamaan illee dagatinaa ka Kaalid faallee mana keessa jiranii. Kaalid Seifuu, Kaalid Sheekh Umar jara illee dagatinaa. Ayyee. Jechoonni kunniin qubee dachaa chaafa dhaa irraa jechoota gabaabaa. Jechoonni kunniin amma jecha gabaabaa garuu dheeraa namatti fakkaata yoo ilaalan. Wanni hin dheeratiniif qubee dubbachiiftuu lama hin qabu. Mee ka jalqabaa kunniin sagalee jalqabaa kana naa dubbisi sagalee tana. Caacaa. Caamiti. Caacaa. 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 Ayyee caacaa jedha. Dubbachiiftuu hagam qabamee? Takka. Qubee maalii irraa hojjetame ijaarame jechi kun? Takka. Qubeen kun caa kan jedhu kun qubee maaliiti? Qubee maalii jennaan? Dachaa. Qubee? Dachaa. Dachaati. Qubee dachaati. Wanni jechoonni isin argitan kun marti qubee dachaatiin hojjetamee jira. Qubeen dachaatiin yoo hojjannu sunillee yoo gabaabate dubbachiiftuu takkuma takka fudhata jechuudha. Yoo dheerate. Nama biraa gaafadhaa namni Nafiisa? Mee kana dubbisi. Maal jette irra deebi sagalee ol fuudhi. Ilka dhageettee amma? Ayyee qubeen tun maali sagaleen tunin? Qubeen tunin qubee maali itiin barreeffameera? Jechi kun qubee maali itiin barreeffame? Fakkeenyaaf qubeen lamaa wal bira jirtu tuni daa fi haa maali isiin? Dachaa. Qubee dachaati. Qubee dachaa. Kan jarateen isuma abbama gaafatanii dhiifama. Na gaafatan see. Ayyee womaa miti. Laali ilkaa seeraan yoo hordofte cimaa turte atiin beekaa jabaadhuu qubee dachaatiin barreeffamee jira. Qubeen dachaa tuni dhuu jetti sagalee mee yoo itti daballe dhume jedha.
Kanaafuu qubee dacha'aatiin jechi gabaaba garuu qubee dacha'aa irraa ijaaramee jechuudha. Hin dagatinii ka qubee dacha'aallee dubbisaa jechoota kana irra deddeebi'aa dubbisaa. Dhiiftanii yoo jettan isin jala dagatamaa deema. Qubee dacha'aa irraa jecha dheeraa ka ijaarame ilaalla amma. Asitti jecha gabaaba ka qubee dacha'aa. Garanatti ammoo dheeraadha. Kuni ka ani irratti qabe kuni maali? Haadha. Nayye haadha jedhu dheera moo gabaaba? Kuni dubbachiiftuu hagam qaba jechi kun eenyu na himani bira. Dubbachiiftuu sadii. Dubbachiiftuun ka dheeresse lama jechuudha. Dubbachiiftuu yoo lama barreeffame ni dheeressaa jechuudha. Dubbachiiftuun takka qofa yoo taate ni gabaabata. Kanaafi Barsiisaa deebisuu kuniini dheeraa gabaabaa jennaan. dheeraa gabaabaa gama tokko Afotti dheeratee duubatti gabaabatti. Dheeraan qajeelaa dhiigaa yoo jennamu gama lachiinuu dheeraa dubbachiiftuun isaa bitaa mirgaanuu lama lamaan jirti jechuudha. Hin dheerata jechi kun. Jecha kana akkuma jirutti jechoota kana dubbifnee jirraa miti tanaan dura. Dubbifneerra garuu akka ifa hin ta'in isinirraa mul'ata. Ifaa miti xiqqoo dubbifnee bira haa tarru. Barsiisaa Huseen. Dubbifnee bira yoo tarre hoo? Bareeda. Ijoollee waa haga ammaa waan dubbisin Kaalid Seefuutii fi abbaan firaa waliin haa dubbisanii ka jalqaba. Chacha. Chee. Dhohe. Dhabe. Dhiqe. Isin bareeda nama biraa. Namni biraa Nafisaa Qaasimii fi Zamu. Ayyee. Chief. Chacha. Sirrii miti mee. Chachaa jedhaa chachaa ka jedhu achi bira tarre. Cha. Dhame. Dhama. Dhaha. Dhawa. Dhahi. Akkas. Bareeda. Akki ati dubbifte nama sirriitti galeef beekta ufii uf sirreessaa dubbifattee kanaafuu bareeda. Garuu yoo namni tokko dogoggore kalammataallee waliin dogoggoruu hin qabu. Yoo namichi duraan jiru sun chief ka jedhu kana cheef jedhe ati ka duubaan jirtu sirreessiif. Nama lamaan dogoggoruun hin ta'u. Amma nama itti aanu. Ayya ammallee namni lama ayyuu fi ayyuu haa jettu kuulittiin jala haa dubbiftu. Ayyee ayyuu jalqaba. Ala. Ale. Ume. Umi. Dapa. Bareeda. Ayyee. Bira kutaa. Namni lamaa ammallee asirraa. Firaamboon. Saaboo. Firaamboon. Ora. Warri kun sagalee ofirra kaaya biliis sagalee keessan ofirra kaaya warri kun warri jedhaa jiru. Uge. Daba. Dabi.
Tiraamboon sagalee. Iba. Bareeda. Sirrii dubbiftani dhaallee sirriitti dubbiftani sagalee dhaal jechuun keessan sirriidha. Ayyan nama Naayil jirta niyaal jirta mana keessa. Yoo niyaaliin jirre obsan dubbisi Fatiyaan jalaa dubbisi. Chef. ila kana bakka an mul'isu kana. Duma. Duma. Daka. Daka. Daki. Daki. Dake. Dake. Dugi. Ugi. Bareeda dubbiftani sirriidha. Itti Easy. Katti anu isinii miti ayyuubati dubbisi raadees jala haa jettu. Ishi. Isi. Ise. jedhi wajjin. Dibe. Dabe. Kana. Ibi. Jedhi sirri. Ibi. Ibi. Ada. Dhaa jetti turi dhaa maal jenni? Ada. Adha guyyaa adhaa. Eenyu amma kasi waliin jedhe? Ayyuubi. Ayyuub. Isi. Ise. Ibi. Dibe. Dhiibe. Ibi. Adha sirri amma. Mishaa dubbiftee jabaadhu. Nun dhibini kaa. Dhibe jedha asitti mucaan barsiisaa dhibe. Amma immoo jechoota dheeraa fa'a wal makaallee qaba. Mata duree gubbaatti jennee jirra qaraayyuu qubee dachaa chaa fi dhaa irraa jecha gabaabaa wal makaa fi dheeraa uumuu isa uumne jechoodha. Isa san mee amma dheeraa fi wal makaa kana Mee takkatti dhiifama takkatti dhiifama. Nafi isaa mee mata duree dubbisi. Qubee dachaa. chaa irraa jechoota gabaabaa wal makaa fi dheeraa uumuu fakkeenya jechoota gabaabaa jechoota dheeraa. bareeda. Obsan mee dubbisatillee mata duree obsaan. Qubee dachaa chaa fi dhaa irra jechoota gabaabaa wal makaa fi dheeraa uumu. Fakkeenyaaf jechoota dheeraa. Jaanulee dubbisikaa. Mishaa dubbiftee mire? Bareeda dubbifte rabbi umurii si haa dheeressu akka namatti tolutti. Khalid Seifu. Warra waan dubbatin. Khalid Seifu. Chapa. Haadha. Mata duree dubbisi Khalid. Qubee dachaa chaa fi dhaa irra jechoota gabaabaa wal makaa fi dheeraa uumuu fakkeenya. Jechoota gabaabaa. Jechoota dheeraa. Fayyaadee umurii naa dheeraa horii buli. Ayyee itti deema barsaama waan keessa waan ajamtanii. Barsiisa. Yaa. Sa'aatii boqonnaa. Sa'aatii boqonnaati. Ifama dabarsinee jirraa iyyuu ayyee.
Yoo ol deebinu kana Barnota